Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii barumsa mata dureen irra waliin ilaalu tokko tuqaa ja'a The Stone Age kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. The Stone Age gaafa jennu egaa bara dhagaa isa jennu ta'a jechuudha. Bara dhagaa jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a. One of the basic distinguishing features of the human species is the ability to make tools. Egaa human species wanti gargar ittiin baafnu yookiin wanti adda isaan godhu maanni dandeettii isaan meeshaa tolchaniin adda baafna jechuudha. Homo habilis Homo erectus irraa maaltu adda isa godha? Homo erectus Homo sapiens irraa maaltu adda isa godha kan jedhu dandeettii meeshaa tolchuu isaaniiti jechuudha. The earliest tools were made of stone. Egaa meeshaa yeroo jalqabaatiif hojjetame maalirraa hojjetame? Dhagaa irraati kan inni hojjetame jechuudha. In the transition from hunting and gathering to prey of civilization, human beings pass through several stages of development. Egaa dhalli namaa jechuudha. Adamoo fi akkasuma immoo firii mukaa funaanee nyaachuurraa gara qaroomaatti kan cehee maal itti fudhateera? Yeroo baay'ee itti fudhateera jechuudha. Adamoo adamsee bineensota adamsee akkasuma immoo firii mukaa funaanee nyaachuurraa gara civilizationitti gara qaroomaatti cehuudhaaf maalitti fudhateera jechuudha? Yeroo baay'ee itti fudhateera jechuudha. Human beings pass through several stages of development. This stage including the time when tools were made of stone. Egaa amma gaa yeroo baay'ee itti fudhateera jennee argitira. Several stage keessa darbeera. Several stage of development maal keessa darbeera egaa hunting fi gathering irraa adamoo fi firii mukaa barbaadurraa gara qaroomaatti cehuuf isteejota. Isteejii baay'ee keessa darbanii kan isaan gara civilizationitti cehan jechuudha. Egaa achi keessatti isteejis kana keessatti jechuudha maal tolchaniiru? Istoonii fayyadamaa turaniiru jechuudha. Dhagaa tolchanii itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. This period took a long time. Kun egaa maanni yeroo dheeraa kan itti fudhatedha jechuudha. The stone age is divided into 3 periods. Barri dhagaa kun jechuudha. Stone age'n kun bakka meeqatti qoodameera? Bara dheeraa ta'uu isaarraan kan ka'e bakka meeqatti qoodameera? Bakka 3tti qoodameera. Innis Paleolithic age, the Mesolithic age and Neolithic age. Bakka 3tti qoodameeti jira isaan kana jechuudha. Bakka kanatti qoodameeti jira. Akkuma asirraa argitan gaa kan akka meeshaa waraanaa fa'aa irraa tolchachaa turaniiru. Kan akka waan adda addaa qaranii itti fayyadamaa turaniiru akkuma asirraa argitan jechuudha. Akka billaatti kan itti fayyadaman jiru. Akka waan kunoo akkuma argitan waraanaaf kan itti fayyadaman jiru. Isaan kanadha jechuudha. Kan itti fayyadamaa turan. Figarii maaliiti kuni? Stone tools. Adapted from Kevin Shillington. Achirraa kan fudhatame jechuudha. Paleolithic is a Greek for old stone. Jechi kun gaa jecha Greekidha. Innis maani old stone jechuudha. Old stone. The Paleolithic age is also called Old Stone Age. Akkasumallee maal jedhamee waamama? Old Stone Age jedhamee waamama jechuudha. The Paleolithic age was the longest of Stone Age that began sometime around 2.6
million and lasted until about 300,000 years ago. Egaa longest kan ta'edha. Paleolithic age kan jedhe longest age kan ta'edha jechuudha. Longest of the stone age kan yeroo jalqabaatiif kan eegaledha jechuudha. Innis hagam tureera? Waggaa miliyoona 2.6 kan turedha. Haga eessaatti? Haga waggaa 300,000dha jechuudha. Waggaa miliyoona 2.6 haga 300,000 kan turedha. Gara olii deebinee yoo ilaallu asirraa hubachuu dandeessu. Isa kanaan dura waliin ilaalle jechuudha. Timeline jechuudha. Timeline ol deebinee yoo ilaallu asirraa ilaaluu dandeessu. Akkuma asirraa argitan Paleolithic age'dha kuni akkuma argitan. Waggaa miliyoona 2.6 haga meeqaati? Hanga waggaa 300,000 jechuudha. Waggaa 300,000. First human species 2.5 million years BC. Use of fire 1 million years BC. Akkuma asirraa argitan jechuudha. During this period, early human beings made the first crude stone tools known as handy axes, lived in caves and discovered fire. They also began to use a language. Egaa yeroo sanatti jechuudha. Paleolithic age kana keessatti jechuudha. Maal kan jalqabani? Stone irraa dhagaarraa jechuudha. Meeshaalee tolchuudhaan meeshaalee kan akka waraanaa qaruudhaan jechuudha. Kan itti fayyadamaa turan jechuudha. Akkasuma immoo maal fayyadamaa turaniiru? Ibidda kan isaan discover godhan. During this period, early human beings made the first crude stone tools known as hand axes, lived in caves and discovered the fire. They also began to use a language. Yeroo kana jechuudha. Yeroo Paleolithic age kana jechuudha. Dhalli namaa maal kan isaan godhani? Stone irraa dhagaarraa meeshaa tolchanii itti fayyadamaa turan jechuudha. Stone qaruudhaan harkatti qabachuudhaan waan adda itti fayyadamaa kan turan. Akkasumallee yeroo sanattidha kan discover godhan maal? Fire ibidda kan uuman yeroo sanadha jechuudha. Timeline irraa deemtanii ilaaluu dandeessu. Timeline irraa kan isaan uuman jechuudha. Ibidda yeroo sana kan fayyadamuu eegalan jechuudha. Akkasumallee maal fayyadamaniin? Afaan. They also began to use language. Yeroo sanattidha kan afaan walii galuu eegalan jechuudha. The Mesolithic age. The Mesolithic age immoo maal jedhama? Middle Stone Age jedhama. Immoo Middle Stone Age jechuudha. Giddu galeessa Stone Age jechuudha. Giddu galeessa bara dhagaa jechuudha. Was a transitional period between the Paleolithic and Neolithic age. Maani gidduu isaaniitti argama gaa. Gidduu eenyuti? Gidduu Neolithic fi Paleolithic kan inni argamu. Paleolithic age and Neolithic age gidduutti kan inni argamu eenyu? Mesolithic age jechuudha. Ce'umsa jechuudha. Ce'umsa kan inni ta'u jechuudha. Eenyu gidduudha? Eenyu gidduu jira? Mesolithic age jechuudha. Paleolithic age fi Neolithic age dha. Maal jedhama? Ce'umsa jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Gidduu isaanii waan jiruuf. It lasts from
300,000 to around 45,000 years ago. Inni kun immoo waggaa haga kanaati kan inni ture jechuudha. Waggaa 300,000 haga 45,000 kan ture jechuudha. Barri kam Neolithic age yookiin Middle Stone age jechuudha. Stone tools were slightly improved and more adaptable to different uses during this age. Egaa caalatti fooyya'aa kan ta'anidha. Meeshaa isaan tolchan jechuudha dhagaarraa bara kana jechuudha. Neolithic age kanarratti jechuudha baay'ee improve ta'e kan fooyya'aa ta'e jechuudha. Isa duraarraa Paleolithic age irraa kan baay'ee fooyya'aa ta'e itti fayyadamuudhaaf illee kan mijataa ta'edha jechuudha. Kan isaan hojjetan bara kana keessa jechuudha. The Neolithic age inni sadaffaan immoo Neolithic age dha. Maal jedhamee beekama? The Stone age jedhameenis The New Stone age jedhamees ni beekama jechuudha. Inni kun isa sadaffaadha. It started around 8,000 BC and last until about 4,000 BC. Inni kun immoo yoom kan inni eegale? Kan inni eegale waggaa 8,000 dhaloota Kiristoosiin dura hanga isaatti jechuudha. Haga 4,000 hanga bara 4,000 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. A great revolution took place during this age. Egaa warraaqsi guddaan kan gaggeeffame eessatti jechuudha? Neolithic age irratti jechuudha. Yookiin New Stone age irratti. A great revolution took place during this age. Bara kanarrattidha jechuudha. Warraaqsi guddaan kan gaggeeffame. The Neolithic age has brought about the so-called Neolithic revolution or agricultural revolution. Neolithic age maal jedhamee waamama? Neolithic revolution yookiin immoo agricultural revolution. Warraaqsa qonnaa jechuudha. Isheen kun warraaqsa qonnaa yookiin immoo warraaqsa Neolithic jedhama jechuudha. The real change in the Neolithic revolution was the shift from the hunting of animals and gathering food to keeping animal and growing crop regularly. Egaa Neolithic revolution kana keessatti gara kamitti kan inni jijjiirame? Hunting of animals akkasumallee gathering of food irra gara maalitti jijjiirame? Bineensota adamsanii nyaachuurraa akkasumallee firii biqiloota firii biqiltuu jechuudha. Funaananii nyaachuurraa gara kamitti kan inni jijjiirame jechuudha? Gara animaalsi horsiisuu akkasumallee qonna hojjechuu isaan kanatti cehee jechuudha. Dura maal godhu turani? Fagoo deemuudhaan akkasuma bineensota adamsaa turani, bineensota adamsanii nyaachaa turani, akkasumallee firii mukaa barbaaduudhaan kan isaan nyaachaa turan jechuudha. Sana booda gara maalitti kan inni cehe? Gara horii horsiisuutti, horii tiksuutti isaan gara kanatti cehe jechuudha. Akkasuma immoo gara qonnaa waan adda addaa dhaabaniiti itti fayyadamuu eegalan jechuudha. Which we call systematic agriculture. Kanaan immoo maal jennee waamna jechuudha? Systematic agriculture jennee waamna jechuudha. The Neolithic agricultural revolution had far-reaching consequences. The prerequisites for civilization were laid during this age. Egaa civilizationiidhaaf gahee guddaa kan taphate maanni Neolithic agricultural revolutionidha jechuudha. Qaroomina kanaaf kan gahee guddaa taphate eenyudha? Neolithic agricultureidha jechuudha.
Neolithic agricultural revolutionitu gahee guddaa taphate civilizationidhaaf. Agriculture was introduced and transformed the life of Neolithic people. Egaa agriculture jechuudha. Maal godheera jechuudha. Transformed was introduced and transformed the lives of Neolithic people. Uummattoota yeroo sana jiraachaa turaniif maanni baay'ee jireenya isaanii jijjiireeraaf jechuudha. As a result, a human being began produce a food. Egaa sababa kanaatiif agriculture yeroo sana eegale, qonni yeroo sana eegale, maanni ka'umsa maalii ture jechuudha. Ka'umsa nyaata oomishuu ture jechuudha. Yeroo sanatti nyaata oomishuu, nyaata ofii oomishuu dur maal godhu turan? Ofii isaanii gaazir godhu turan. Maal godhu? Firii mukaa deemanii barbaadanii nyaatu turan. Amma Neolithic agriculture revolution keessatti immoo maanni ofiiti kan isaan produce godhan, ofiiti kan isaan oomishan jechuudha. This was followed by sedentary way of life and complex social organization. Kunis maal gochuu danda'eera jechuudha. Akka isaan iddoo tokko tasgabbaa'anii jiraatan. Akka isaan iddoo tokko taa'anii jiraatan. Egaa qonna qotaniiru taanaan, waan tokko oomishaniiru taanaan yookiin waan tokko horsiisaniiru taanaan maal godhu jechuudha. Bakka sana taa'uun isaan dirqamsiise jechuudha. Sedentary way of life. Bakka tokko taa'anii waan oomishan sun itti fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Complex social organization. Egaa social organization isaanii maanni iddoo tokkotti kan waliin jiraachuu eegalan akka naannoo jennu jechuudha. Iddoo tokko taa'uu, iddoo tokko walitti dhufanii taa'uun yeroo sana kan inni eegale jechuudha. Social life yeroo sana eegale jechuudha. Stone house were built. Akkasumallee maal ijaaraniiru jechuudha. Dhagaarraa mana ijaarrataniiru jechuudha. Regional place, bakka amantaa ijaaraniiru. And granaries were constructed. Maal jechuudha ishiin kun ishii gotoraa jennu sun jechuudha. Bakkatti waan adda addaa kuufatan jechuudha. Waan nyaataan kuufatan isa kana ijaaraniiru jechuudha. New and better tools like the hoe and yoke and the wheel appeared. Akkasumallee meeshaalee kanneen akka waan adda addaa qofforanii kan akka waan naanna'u waan ittiin baatan jechuudha. Waan akkasii tolchuu eegalan jechuudha yeroo sanatti. And the use of animals is farming helped human beings produce more food. Akkasumallee maal fayyadamaniiru? Animals fayyadamaniiru jechuudha. Animals fayyadamanii ittiin qotaa turaniiru jechuudha. Caalatti akka maal argatan? Oomisha akka caalatti argataniif jechuudha. The change had such a dramatic effect that historical call it the Neolithic agricultural revolution. Egaa jijjiirama guddaadhaan kan isaan jijjiiraman jechuudha. Kana maal jenneeti egaa kan nuti waamnu gara kanaatti jijjiiramuu isaanii kana maal jennee waamna? Neolithic agricultural revolution jenneet kan waamnudha jechuudha. In short, the Neolithic revolution made human beings food producers and community dwellers. Egaa Neolithic revolution jechuudha. Maanni yeroo sanatti ofii nyaata kan oomishanidha. Nyaata ofii isaanii kan oomishanii kun immoo maanni community akka isaan waliin qaban, iddoo tokko akka isaan jiraatan yeroo sana kan isaan eegalan jechuudha. Iddoo tokko akka isaan jiraatan uumuu danda'eera. Walitti dhufuudhaan community uumaniiru jechuudha. Iddoo tokko jiraachuudhaan jechuudha.
Neolithic revolution occurred at a different time in various places. Egaa Neolithic revolution jechuudha yeroo garaagaraa fi bakka garaagaraatti gaggeeffamaa tureera jechuudha. The earliest evidence of Neolithic come from the Middle East some 11,000 years ago. Egaa evidensiin ni jiru. Kana jechuun ragaaleen ni jiru jechuudha. Ragaaleen ni jiru. Yoo ilaallu Middle East some 11,000 years ago waggaa haga kanaaf kan turanidha jechuudha. The major archaeological sites are found in archaeologists egaa kan argatan ni jira. Innis eessattidha? In Palestine, Mesopotamia, the Nile Valley in Egypt, tropical Africa, the Yangtze Kiang Valley in China, the Indus Valley in India, and part of the America. Isaan kana keessatti ragaan argatanii jechuudha. Archaeologistoonni sana asirratti tarreessine kana keessatti evidensii argataniiru, ragaa argataniiru jechuudha. Kan isaan fayyadamaatii turan. Meeshaawwan ta'uu danda'a. Waa hedduu argataniiru jechuudha. In the believed that the Neolithic age took place in the part of Ethiopia about 7,000 years ago. Egaa Neolithic agein akka Itoophiyaa keessas kana jechuun Neolithic revolution jechuudha. Akka Itoophiyaa keessa jirus evidensoonni ni jiru jechuudha. Waggaa haga kanaa kan turan, waggaa 7,000 kan turan. Then agriculture began and among the domesticated plants were teff, dagussa, nug and insects. Isaan kana oomishaa akka turan ni himama jechuudha. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kan akka xeefii waggaa 7,000 dura jechuudha. Kan akka xeefii, kan akka dagussa, nug, insects isaan kana oomishaa turaniiru jechuudha qonnaan. People also started making and using pottery. Maal hojjechaa turan egaa kan akka supheerraa meeshaa garaagaraa tolchuu eegalan jechuudha. There are several archaeological sites in Ethiopia that are representative of the Neolithic age. Egaa Itoophiyaanis Neolithic age keessatti kan gahee qabdudha jechuudha. Their archaeological sites are found in Aksum, Lalibela, and near Charchar in Hararge and Matahara. Egaa archaeologistoonni isaan argatan ni jira. Akka Aksum, Lalibela, near Charchar in Hararge, Matahara. Evidence isaan argatan jira jechuudha. Ragaa isaan argatan. Neolithic age irratti akka Neolithic age keessatti akka isaan revolution keessa akka qaban jechuudha. Revolution Neolithic revolution keessa akka meeshaalee garaagaraa fayyadamaa turan jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu Aksum, Laallibalaa kan jedhu asirraa ilaaluu dandeessu. Kaartaa kanarraa jechuudha ilaaluu dandeessu. Evidensoonni garaagaraa ni jiru jechuudha. Itti aansuudhaan viidiyoo taanuun 1.7 the emergence of states kan jedhu walitti deebina. Hagama ilaale kana keessatti bakka gaafii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanu haga walitti deebinutti nagaan naa tura.